Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Adaabee gama raawwii hojii kurmaana sadaffaa fi kallattii karoora bara hojii 2018 ilaalchisee uummata kutaa magaalichaa waliin marii gaggeesse. Itti gaafatamtuu waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Adaabee Aadde Bashaatuu Dinagdee hojiin gama fayyaatiin nageenya fi misoomatiin hojjetaman hojii gaariidha waan ta'eef kanneen hafanis hojii waloo godhachuun hiyyummaa hidda gadi fageeffatee jiru carraa harkaa qabnutti fayyadamnee hojjechuu qabna jedhan. Bakka kutaa magaalaa keenyattis gaafa laallu carraawwan gurguddoo hedduu qabna. Carraawwan gurguddoo qabnu kanatti haa fayyadamnu. Aadaan hojii keenya haa jijjiiramu. Karaa jedhu sanaan tarkaanfiiwwan adda addaatiin hojiiwwan jalqabame, sheediiwwan jalqabaman warri ilaaltaniin jirtu, warri ilaalle immoo akkuma gaafii mana keessaa ka'e qindeessinee kan waliin daawwachaa muuxannoo walirraa fudhannu ta'a jechuudha. Kana malees aadaa hojii jijjiiruun waan hojjennurraa aadaa qusannaa gabbifachuun jiruu fi jireenya keenya fooyyessuu qabna jedhu. Hawaasni keenya kan qusatu namuma qabeenya qabuutti fakkaata. Waan qabnurraa kan qusannu, waanuma qabnurraa, waanumaarra nyaannurraa qusanneeti kan liqeeffannu. Barreeffama mariif dhiyaate keessatti qophiin karoora fi qaama raawwatuu biraa akka ga'u gochuun kenni tajaajilaa fooyyee ta'uun rakkooleen bulchiinsa gaarii hamma tokko hiikkachuun gama misooma fi nageenyaatiin hojiileen gaariin hojjetamuun akka ciminaatti ibsanii jiru. Kanneen akka galii sassaabuu irratti hojiilee xiyyeeffannaa addaa barbaadaniif dursa kennuu dhabuu fi kanneen biroo akka hanqinaatti ibsanii jiru. Hawaasni kutaa magaalichaa gamicha irratti hirmaatan gama isaaniitiin hojiin gama inshuraansii fayyaa fi buusaa gonfaatiin hooggansii fi uummanni xiyyeeffannaatti kennee hojjetame gaarii ta'uu kaasan. Hojiileen misoomaa bara 2017 keessatti hojjetaman hawaasni kutaa magaalichaa daawwachuu qabas jedhu. Hooggansi sarkaadhaan jiru inshuraansii fayyaa jechuun maal jechuudha? Maal inni faayidaan isaa jedhee uummanni keenya akka inni baratu, akka inni ollaa barsiisu gaggeessaan keenya jiru sarkaadhaan hojiiwwan guddaa hojjetamee ture. Namni hoggaatti birrii 1,500 caarre baasee garuu mana yaalaa hoo dhibame birrii 20,000 30,000 ol baasaa kan ture ta'uusaa baay'ee jijjiirama guddaadha hawaasa keenya irratti kan mul'atu. Oduu hawaasni keenya misooma hojjetamaa jiru kanarratti daawwannaa godhee haamilee tuuma waan ta'eef oduu akkasitti deemame gaariidha. Misooma ijaan agarruudha. Misooma dhaqnee ilaalluudha yeroo hundaa. Yoo xiqqaate kurmaarratti naannofnee waan ilaalluudha. Waan gaariidha. Aadaa qusannaa cimsuu kutaan magaalaa Adaabee daangarra waan jiruuf dhimmi nageenyaa ilaalamuu qaba. Lafa shinshaanuu irratti iddoowwan banaa ta'an irratti magariisummaan jalqabamuu qaba jechuun yaada fi gaafilee qaban dhiyeessan. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Adaabee obbo Faayisaa Lammii aanaalee sadan hirmaachisuun hojiin gama nageenyaatiin shinshaanoo akkasumas hojiileen misoomawaa hirmaannaa uummataatiin hojjetamanii fi kanneen biroo hojii dansaa fi uummanni irraa fayyadamaa waan ta'eef uummanni kutaa magaalaa galata qabu jedhu. Hojiiwwan misoomaa keessattuu initiatiiviiwwan keenya baroota dabran bara 2016 meeqatu hojjetame barana immoo meeqatu hojjetame kan jedhu gabaasa keessatti dhiyaatee jira jechaadha. Aanaawwan sadeen gurmaa'anii fakkeenyaaf aanaa caffee keessatti hojiin initiatiivii lukkuudha bal'inaan kan hojjetamaa jiru. Industirii godoon giddugalli gabaa aanaaleen sadeen keenya keessatti hirmaatan bal'inaan hojjetamee jira jechaadha. Dhimma nageenyatiin wal qabatee aggaammii diinaa qolachuuf akkuma kaleessaa yeroo walii kennuun hojiilee kurmaana itti aanu keessatti kutannoon hojjechuu qabna jedhu. Dabree daangaa keenya irratti ammas sochiin diinaa jira. Kana hawaasni keenya akkuma armaan dura odeeffannoo kennuudha. Bakka rakkoon jirutti rakkoo sana waliin hiikaa deemuudha. Gamicha irratti kan argaman kantiibaan itti aanaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu mootummaa kallattii kennaniin kutaan magaalaa Adaabee hojiin gama shinshaanootiin gama misoomatiin akkasumas horsiisa lukkuutiin kanneen hojjetaman hojii guddaa fi fakkeenyummaa qabuudha jedhu. Hojiin initiatiivii wajjin hojjetame hojii boonsaa waan kaleen hojjetame waan kaleen asitti biqiluu hin dandeenye oomisha qabanii wajjin wal qabatu gaafa laatu sodaa guddaadha yaaddoo guddaadha. Sullukkee dogolee irratti garuu hojii hojjetame harkaanii miti kan hammame kombaayinaan jechuudha maashinaan kan hammame. Horsiisni lukkuu dhuunfaadhaan haa ta'u malee sadarkaa kilaastaraatti hin baratamu. Har'a garuu lafa xiqqaa irratti lukkoonni 1000 fi killeen 1000 gabaa lafarra dhiyaachaa jira. Kuni jijjiirama tokko. Kutaan magaalaa kunis gahee guddaa hojii guddaa hojjeteera waan ta'eef kun akka ciminaatti yoo qaban gaariidhaa kan jedhu.
Galii sassaabu irratti qarshii liqiin ala jiru deebisiisu, magariisummaa fi qulqullina irratti hojjechuun aanaalee kutaa magaalotaa moodeela gochuu fi baasuuf hojjechuu qabna jedhu. Hojiiwwan harcaanii hafan karoora bara hojii 2018 keessatti karaa gurmaa'insa qabuun karoorsuun hojiitti galamuu qaba jedhan obbo Nigaatuun. Waliigalatti raawwii keenya keessatti hojiin guddaa hojjetameera. Hojiilee harcaan kanneen immoo yeroo qabnu ji'a lamaan kana keessatti dafnee hojjennee xumurree keessa baanee yoo xiqqaate kutaan magaalaa Daabeen kun shaampiyoonii ta'uu qaba.